Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Suuraan dhala 1126 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan ga'e nu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Itoophiyaan iddoo leenjii garee finciltoota Suudaaniif ijaaru gabaasni qorannoo Reuters ibsee. Kaanadaatti haleellaa mana barumsaatti raawwateen namoonni 9 du'anii 25 madaa'anii. President Donald Trump dinagdee USA dinagdee Trump jechuun labsanii. Ministeera muummee Britain Keir Starmer waamicha aangoo gadi dhiisuuf taasifamee didanii ani yoomiyyuu hin deemu jedhanii. Paayileetiin Somaaliyaa xiyyaara rakkoo teeknikaa godhate qarqara galaanaa qubsiisee jajamaa jira. Olfemmi dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Olaabuuti amma oduu bal'inaan. Itoophiyaan iddoo leenjii garee finciltoota Suudaaniif ijaaruu gabaasni qorannoo Reuters ibsee. Itoophiyaan iddoo leenjii waraanaa garee finciltoota Suudaan Rapid Support Forces qopheessuu isii Reuters gabaasa qorannoo saaxileera. Guutuu isaa akka isiniif dhiyeessina. Itoophiyaan iddoo leenjii waraanaa garee finciltoota Suudaan Rapid Support Forces qopheessuu isii Reuters gabaasa qorannoon saaxile. Reuters ragaa gabaasa kana maddoota hedduu kanneen akka dippiloomaatota nageenyaaf mootummaa irraa odeeffachuus eere. Himannaan kun hirmaannaa waraanaa Suudaan keessatti adeemsifamaa jiru kan mootummaa fi garee finciltoota jidduutti jiru cimsuu danda'as jedhame. Qaamoleen mootummaa Itoophiyaa garuu himannaa kan ilaalchisee hanga ammaatti deebii ifa ta'e kennuu irraa of qusataniiru. Akka Reuters gabaasetti qondaaltota mootummaa Itoophiyaa dabalatee maddoonni 8 kanneen akka gamtaa Imirootaa Araba ijaarsa buufata leenjii kanaaf deeggarsa maallaqaa leenjii fi meeshaalee gargaarsaa taasisuu isaanii himeera. Reuters garuu himannaa United Arab Emirates kan mirkaneessuu hin dandeenye. Ministeerri dhimma alaa United Arab Emirates dhimma kana irratti Reuters waliin gaaffiif deebii taasiseen waraanicha keessaa biyyi isaanii harka hin qabdu jechuun haaleera. Wal waraansi Suudaan bara 2023 irraa jalqabee humnoonni waraana Suudaaniif garee finciltoota Suudaan Rapid Support Forces jidduutti uumameera. Walitti bu'iinsi kun rakkoo namoomaa cimaa buqqa'insa bal'aa beelaaf jeequmsa naannoo fideera. Gabaasni Reuters akka mul'isutti iddoon buufata leenjii Itoophiyaa keessa ta'uu kan ibsu yoo ta'u gareen finciltoota loltoota kuma hedduu jalqaba bara kanaa achitti leenjii irra turaniiru jedhee deeggarsa meeshaalee immoo United Arab Emirates irraa kan argamu ta'uu hubachiiseera. Reuters garuu eenyummaa namoota kaampii keessa jiraniis ta'ee haala qacarrii isaanii mirkaneessuu akka hin dandeenye ibsee. Suuraalee saatalaayitii argisiise keessatti hojiin ijaarsa eebila bara darbe irraa eegale mul'ateera. Kunis hojiiwwan akka lafa qulqulleessuu, daasii dhaabuuf ijaarsa bu'uuraalee misoomaa dabalatee gargaarsa buufata xiyyaaraa Asoosaa irraa argame fa'aa ta'uu ibseera. Qorattoonni meeshaalee akka diroonii deeggarsa gochuu danda'an jedhanii. Gabaasni kun kaayyoo ijaarsa kanaa of danda'e mirkaneessuu hin dandeenye. Maddeen dippiloomaasii fi nageenyaa tokko waajjiraalee leenjichaa gara hidha guddicha Itoophiyaatti dhiyaachuu isaa ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Kunis jeequmsa gara naannoo babal'achuun bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo miidhuu danda'a jechuun yaaddoo qaban ibsanii. Kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa yaada homaa hin kennine. Akka Reuters gabaasetti gamtaan Imireetota meeshaalee waraanaa garee finciltootaaf kennuun deeggaruu isaa himate. United Arab Emirates garuu himannaa san keessa akka harka hin qabne ibsitee jirti. Qorannoon idil addunyaa tokko garuu himannaan kun dhugaadha jedhu. Dhimma kanaaf mootummaan Itoophiyaaf RSF'n homaa hanga yoonaa deebii hin kennine. Himannaan kun kan dhiyaate wayita wal dhabdeen Suudaan biyyoota ollaa fi humnoota alaa harkisuu mala jedhamuun yaaddoon naannoo itti fufee jiruu fi tattaaffii nagaa buusuu taasifamaa jiru keessatti kan dhiyaate yoo ta'u kun rakkoon gargaarsa namoomaa walxaxaa taasisuu danda'as jedhameera. Kaanadaatti haleellaa mana barumsaatti raawwateen namoonni 9 du'anii 25 madaa'anii. Haleellaan kun kutaa Kaanadaa British Columbiyaatti kan mudate ta'uu fi meeshaa waraanaatiin kan raawwatame ta'uu poolisiin hime. Dabalata isaa akka isiniif dhiyeessina. Poolisiin haleellaan kun kutaa Kaanadaa British Columbiyaatti kan mudate yoo ta'u meeshaa waraanaatiin raawwatame jedhe. Poolisiin akka jedhutti qaamni haleellaa raawwate erga lubbuu namoota 9 galaafatamee booda lubbuu ofii balleesseera. Namoonni 6 battaluma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti du'anii namni 7ffaan osoo gara hospitaalaa geeffamaa jiru lubbuun keessaa baate. Reenfi nama haleellaa kana raawwate achuma mana barumsichaatti argameera. Reenfi namoota 2 ammoo mana jireenyaa naannoo mana barumsichaa jiru tokko keessatti argame. Humni poolisii battala iddoo haleellaan itti mudateetti argame. Qaamni haleellaa raawwate kun uffata dubartii kan uffatee fi rifeensa ammoo halluu boora kan dibateedha jedhe. Qondaaltonni eenyummaa nama haleellaa raawwate kana kan beekan yoo ta'u garuu hanga yoonaa hin ibsine. Saalli nama kana maal akka ta'es hin himne. Poolisiin gosa meeshaa waraanaa namni kun fayyadame kan adda hin baasnee fi namoonni du'an umriin isaanii waggaa meeqa keessa akka jirus hin mirkaneessine.
Haleellaan kun mana barumsaa fi mana jireenyaa naannawa jirutti kan raawwatame yoo ta'u, hariiroon mana barumsaa kanaa fi mana jireenyaa kanaa maal akka ta'e poolisiin hanga yoonaa adda hin baasne. Ministeerri muummee Kaanadaa Maark Kaarnii taatee kana gadduun imala gara Jarmaniif karoorsan haqaniiru. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp dinagdee USA dinagdee Tiraamp jechuun labsanii. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp haala amma dinagdeen USA keessa jirtu dinagdee Tiraamp jedhamee waamamuu akka danda'uu fi kanaanis baay'ee akka ittiin boonan dubbataniiru. Bal'ina isaa akkattaan ibsiniif dhiyeessina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp haala amma dinagdeen USA keessa jirtu dinagdee Tiraamp jedhamee waamamuu akka danda'uu fi kanaanis baay'ee akka ittiin boonan dubbataniiru. Pireezidaantichi kana kan jedhan gaafiif deebii addaa tibbana dorgommii Super Bowl 60ffaa irratti riippoortara NBC News Tom Yaamas waliin taasisaniini. Gabaasaan kun erga dinagdeen USA dinagdee Tiraamp ta'e yeroo meeqa ta'eera. Pireezidaantichi amma achi jira jedheen yaada baay'een ittiin boona jedhanii deebisanii fi Pireezidaanti Tiraamp itti dabaluudhaan bulchiinsa isaanii keessatti dinagdeen biyyattii 5.6 guddachuu fi investimentiin doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu gara Ameerikaatti yaa'aa jiraachuu ibsaniiru. Kutaalee biyyattii hunda keessatti warshaaleen haaraa fi dhaabbileen daldalaa kumaatamaan lakkaa'aman ijaaramaa akka jiran ibsuun bara dhufuus daran fooyya'aa akka ta'u amantaa akka qaban ibsanii. Pireezidaantichi raawwii dinagdee kanaan yoo dhaadatan Dimokiraatonni imaammata dinagdee Tiraamp qeequun gatii jireenyaa daran hammeessaa jira jechuun qeeqaniiru. Akka qorannaawwan adda addaatti lammiileen Ameerikaa 10 keessaa 9 malee baasii jireenyaa olaanaa ta'uu kan amanan yoo ta'u gara 59 ammoo akkaataa pireezidaantichi dinagdee ittiin ilaalan kana hin fudhatanii. Haasaan pireezidaantichaa kun deeggartoota dinagdee guddataa jira jedhanii fi mormitoota gatiin jireenyaa hin kufne jedhan gidduutti falmii cimaa kaaseera. Ministeerri muummee Biriteen Keer Staarmer waamicha aangoo gadi dhiisuuf taasifame didanii ani yoomiyyuu hin deemu jedhanii. Muummichi ministeeraa Biriteen Keer Staarmer dhiibbaa paartii ofii isaaniitii fi paartii hojjettoota Iskootlaand irraa aangoo gadi dhiisuuf godhamu kuffisuudhaan itti gaafatamummaa Biriteen jijjiiruuf qaban irraa gonkumaa akka hin fagaanne cimsanii dubbataniiru. Guutuu isaa akkattaan isiniif dhiyeessina. Muummichi ministeeraa Biriteen Keer Staarmer dhiibbaa paartii ofii isaaniitii fi paartii hojjettoota Iskootlaand irraa aangoo gadi dhiisuuf godhamu kuffisuudhaan itti gaafatamummaa Biriteen jijjiiruuf qaban irraa gonkumaa akka hin fagaanne cimsanii dubbataniiru. Hundeen rakkoo kanaas muudama falmisiisaa Piiter Maandelsan jeequmsi siyaasaa wayita ammaa muummicha ministeeraa fi mormiin paartii isaanii keessa jiru baay'inaan nama siyaasaa paartii Laaboor Piiter Maandelsan Waashingitanitti ambaasaaddar Biriteen ta'uun muudamuu isaaniiti. Piiter Maandelsan nama faayinaansii Ameerikaan nama du'aan darbe Jeefrii Epstein kan saalquunnamtii badaa raawwachuudhaan beekamu waliin hariiroo cimaa akka qabu himama. Hariiroon kun siyaasaa Biriteen keessatti jeequmsa guddaa kan uume yoo ta'u, hooggantoonni olaanoo paartii Laaboor hedduunii fi hoogganaan paartii Laaboor Iskootlaand illee muudama isaanii kanaan wal qabatee Staarmer aangoo akka gadhiisaniif itti gaafataniiru. Diinni keenya riifoormii UK malee nuumiti kan jedhan Keer Staarmer gaaffii aangoo gadhiisuu irraa salphachuu irraa inumaayyuu gara fuulduraatti bahu filataniiru. Ministeerri muummee ergaa miseensota paartii isaanii dabarsan keessatti wallabdee keessatti yeroo isaanii akka hin qisaasessine dhaamaniiru. Staarmer xiyyeeffannaan guddaan paartii Laaboor qoqqoodinsa keessoo isaa osoo hin taane paartii riifoormii UK kan uummata jaallatu guddataa jiru irratti ta'uu akka ta'uu qabu cimsanii dubbataniiru. Diinni dhugaa dhaabichaa fi balaan Biriteen irra gahu dhaabicha mataa isaa osoo hin taane qoqqoodinsa keessoo isaati jedhanii. Taateen kun qormaata keessoo hamaa Keer Staarmer muummicha ministeeraa ta'uun mudate keessaa isa tokko. Haa ta'u malee waadaa siyaasaa Ingilizii haaromsuuf galle hin dhiisnu qormaataaf harka hin kenninu jechuun paartiin isaanii tokkummaa akka qabaatu waamicha dhiyeessaniiru. Paayiletiin Somaaliyaa xayyaara rakkoo teeknikaa godhate qarqara galaanaa qubsiise jajamaa jira. Somaaliyaatti paayiletiin xayyaara namoota fe'ee imalaa ture erga rakkoon teeknikaa mudateen booda qarqara bishaanii qubsiisuu hordofee jajamaa jira. Dabalata isaa akkattaan isiniif dhiyeessina. Somaaliyaatti paayiletiin xayyaara namoota fe'ee imalaa ture erga rakkoon teeknikaa mudateen booda qarqara bishaanii qubsiisuu hordofee jajamaa jira. Xiyyaarichi buufata xiyyaaraa magaalaa Mogaadishoo jiru irraa ka'ee battalumatti rakkoon teeknikaa mudannaan qarqara garba Hindii qubachuuf dirqame. Xayyaarichi qarqara bishaanii erga qubatee booda miidhaan salphaan irra gahus namoonni 55 xayyaaricha irra turan hunduu nagaan bahaniiru jedhame. Dhaabbanni xayyaaraa Star Sky Aviation ibsa baaseen paayiletichi murtoo fudhatee lubbuu imaltoota 50 fi hojjettoota xayyaarichaa keessa turan 5 oolchuu danda'uu isaa ibsuun paayileticha jajeera. Xayyaarri Fokker 50 jedhamu kun buufata qilleensaa magaalaa Mogaadishoo irraa kibxata gurraandhala 10 akkuma ka'een rakkoo mudateen deebi'ee qubachuuf gaafate. Garuu buufatichi osoo hin gahin qarqara bishaanii qubachuuf dirqamuu abbaan taayitaa aviyeeshinii Somaaliyaa beeksise. Deebi'ee qubachuuf yaalus osoo hin gahin hafee bishaanuma baay'ee gadi fagoo hin taane keessa qubachuu ibsan Daayiriktarri abbaa taayitaa aviyeeshinii Somaaliyaa kan ta'an Ahmad Makaali Hasan.
Balalleen kun kan biyya keessaa yoo ta'u xayyaarichi magaalaa Mogaadishoo irraa ka'uun gara Puutland imaluuf kan turedha. Rakkoon teknikaa xayyaaricha mudatee akka deebi'ee qubatuuf dirqisiise maal akka ta'e ifa hin taane. Suuraa fi viidiyoo xayyaaricha miidhaan xiqqoon irra ga'e keessaa namoonni naguma yeroo bahanii fi bishaan gadi fagoo hin taane keessa miilaan yeroo deeman ni mul'ata. Somaaliyaatti argamni nagaa kabachiisa Afrikaa ibsa baaseen humnoonni nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa fi UN hojii baraaruu hojjechuuf battaluma taateen kun mudatetti bakkichatti bobba'u beeksise. Imaltoonni fi hojjettoonni xayyaarichaa hundi isaanii nagaa ta'uu isaanii mirkaneessuu barbaanna. Rakkoo teknikaa xayyaarichi akka qubatu taasise adda baasuuf qorannoo gaggeeffamaa jira. Dhaabbatichi murtoon paayiletichi fudhatee fi tasgabbiin isarraa mul'ate hojjettoonnii fi imaltoonni hundi nagaan akka qubataniif gahee guddaa taphateera jedhe. Kabajamtootaa fi hordoftoota dhaggeeffattoota keenya. Tamsaan keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.